Siada birri rafudatani. Angko bangka bukan. Dolar aku mau kurang nyata. Subhanallah. Apa tidak kita nih warga fake dolar aku mau kurang nyata. Waranu. Sarifu amata sati. Mallaqa kee barbaree dhugee zayitii dhugee Kanadaa si geessine jedhanii waraqaa fekkaatiin akkana natti taphatanii maallaqi guutuu na nyaatanii amma akkasi block na godhanii na bira yaa'a. Kan namni meeqa Ameerikaan sponsorshipii 5 gruupii kana siif goona jedhan kamandeenni kiyya erga fudhadhee amata 2017 fudhadhe mandee waa hunda eegisanii amata meeqa amata 7 moja akkasi bishaan dhuge jechuudha. Amata 8 Rabbi keessa sodaadha yoo sponsora Kanadaa ni godhanne jettan nama haadhaaf abbaan keessan beeku ka ganda tokko wajji qubatan ka ijaan haadhaaf abbaa isaanii bakka isaan jiran hunda beekan yoo ta'in nama guyyaa keessaa wal barattan ka iddoo dhaloota isaan beeku ka naannoo san arge anjim wallagga siin jechuu malee eessa dhalatee isaan beekan irra maallaqa keessan ergitanii sponsora naaf godhe jettanii hin kasaarina. Namni wanti ati amantu ilma namaa kanarra waan lama qofa amana haadha tante dasi dhaltee fi rabbii kan kee kasi uume qofa halas haadha tante dasi dhaltee fi rabbii si uume dhalatti eenyuyyuu amanina halas dhugaa sanitti ofirratti arge waan ta'eef jechuudha. Warri Kanadaa warri Ugaandaa jirtan warri Keeniyaa jirtan warri Kaayiroo jirtan sponsora Kanadaa godhadhe jettee maallaqa kan kee baafte taanan hasaarti. Waan jirtu sana. Yoo rabbi nama miskiina nama garaa laafu siin hirin nama hama qajeelte taanan nyaadhamte. Akkasii asliifi. Amma sponsor ke kun ka 5 grupi timo kana ma dhuunfati moo ka community gabru sirra furan Gruupiin Ameerikaati. Kanada makana ayuba sponsor gosa sadiitu jira bar 5 grupi jira Tokko communityidha. Tokko sponsora normal wannaasii godhanii tokko visa passportiiti sadii. Aye. Amma kana nyaatanii hamileen cabsanii an taa'u jiru ka passportiiti ka visa sierga sigale Edaati kana bakka durani mirkaan abde online rabadde amma tayyaara barabde na aman sitti dhagahamu amma waggaa meeqa fuula rabbi sii kenne bareedaa kana ifirraa jijjiirtee fuula fokkataa sanii naaf dabarti maallaqa kana fiduu qaba jettee zayitii dhugdee barbaree dhugdee kolgeetiin ija fi jaamsitee maallaqa kana fidee osoo nama tokkoon kadhan osoo faamiliitii yarri horii gurguraan jennee maallaqa $10,000 kana fidee sponsora kan godhadhe jettee waggaa 3 laffaatee gaafatiin carraa kan kee dhumarratti kanaan sii dhufu wanni isaan sii tolchan guutuun waan koppii nama gaddisiisa wallahi nama dhagaha. Akkanatti koppii kanaan si soburra osoo akkuma sirraa fudhatanii ofirraa biloofsi godhaniyyuu bareeda qurxii beeyteetiin sabbartee carraa bira barbaadatta. Abdii si horachiisanii abdii si dukkaneessan bar. Lama si miidhan. Sirraa fudhatee gahee osoo biloofsi godheeyyuu bakka nyaadhame jetteetiin sabbarta abdatteen teettu waggaa kana hunda. Boru iftaan deema jettee. Amma ijoolleen hin jiran biyya kana wajjin nullee biyya baqa jira waan ta'eef sponsora gisee galfatan waan qaban san ittiin raayatan hin uffatanii duraan dararaa keessa turanii abdii horatanii hin uffatanii waan bareeda nyaatanii waan bareeda uffatanii deemanii shirshir jedhanii kaayiroo keessa bananii bakka bareeda dhaqanii viidiyoo hojjetanii suuraa ka'anii manaamin jedhan gaafa kaan yoo abdiin sun itti cufate taqabalillee harkaan fixatan deemuuf achillee carraan turan jireenya yeroo bu'aa iska lubbuu fi balleessuu gane jechuudha. Amma sponsor ke kana mallaqa ammati warri akkasii mubaarakun yoo nyaadhamsa illee namuma itti deebi'ee kuma kurnii kana fiduu danda'u. Rakkoo mitiyyuu mallayni. Abdii si horachiisanii ka'anii gizee abdii sana achi dhabdus haamiletti caba. Maraatuun marasii kana.
walumaa galatti jaarsummaan hin yaalle ati. Abbaabdi. Yes. Jaarsummaan hin yaalle warra ispoonsara sii taana jedhee mallaqa sirraa fuudhe kan nama ittiin ergine. Bao fakkeenyaaf amma Kaalgaarii jedhanii maanguddummaa fi waan kanaan osoo ni jaale jedhee isteeta isaan jiraatan qofa gurraan dhagahee malee manni isaanii bootaa sanii nambarri mana isaanii kana wannan beeku hin jirtu. Garuu nama guyyaa keessa wal baranne nama Oromooti. Bakka anis onneetti qulqulluudha namni kun waan kana godhe jedhee hin yaanne. Oromoo irra waan akkana dalagaa jedhee sammuuti jedhe kana keessa guyyaa tokkollee dhuftee hin beektu. Garuu taatee dabartee jirti. Anarraa fakkeenya fudhadhaa hundi keessanuu ispoonsara yoo godhachuu barbaaddan nama haalan amantan amaatiin teessan fuula beektu qaaman beektan yoo hin ta'in nama guyyaa keessa wal barattan ka miidiyaarra wal barattan ka telefoonan miiseenjera wamata'e irra wal barattan irratti hin yaadamina. Rabbi keessan sodaadhaa waliin miidhina. Waliin azaabina. Onnee namaan cabsina. Silkii ofirraa bilooksi godhanii. Waa hundaanuu bilookna godhanii na jalaa hundubbatanu. Karaa kamiinuu dubbisuu hin danda'u. Eessatti arguu hin danda'u. Fuula isaanii ni beekaa, footoo isaanii ni qabaa. Garuu asirra baasee osoo iyyaa oole furmaanni an argatu tokko ni jira jedhee iyyaatu. Asirra baasuuf yaalu ture. Baasuuf ammoo tinuu gaafa baase furmaanni ni dhufamoo jedhee gaafa tilmaamu. Nyaadhamte usii taa'ee malee furmaanni dhufu kabiraa ni jira jedhee iyyaatu. Osoo footoo isaaniitirra osoo ol baase. Yaa footoo yoo si furmaanni dhufu hin jiru namni biraa hattuu ta'uu beekee irraa of eega garuu amma fata waliin baasini yoo dandeette akkam lakkoofsi isaanii na erga anillee ijoollee diyaaspoora duwwaa walitti dhiyaadhuuf dubbisee gaafadha adda baafannaa yoo danda'ame ijoollee achi jiranillee jaarsummaa itti ergina sanbooda yoo dadhabame ati yoo dhabdellee akka nama biraa hin nyaanne saaxiluun bareeduma hattuu jedhanii saaxiluuma waan rakkoon dhufu takka hin jiru. Warra Kalgaariiti. Waan takka godhuu dandeenya Kalgaariidha. Nambara isaanii san yoo nama biyya san jirutti kenninee nambara isaanii san tiraak godhuu danda'u. Namni biyya san illee tiraak godhuu hin danda'u. Ammallee anuyyuu dubbisuu hin danda'u. Ammallee Kalgaarii ijoolleen maallaqa nama bira nama as miidiyaa kanarratti mallaqa walitti qabne mallaqni guddaan bira jiru ijoolleen nuti itti dhiyaannu Oromolleen beekan maqaa dhabuun barbaadu mallaquma ispoonsaraa kana mallaquma Oromoo walitti qabne bira jiru warri natti dhiyaatan jiranii ijoolleen asii deemanillee jiran warri mallaqni ispoonsaraa irraan galu yoo akka carraa gaafa ergitufaa nama sanfaa irraan ka ergamu taate karaa sansaniin si dubbisuu hin danda'u ijoolleen asillee deema warri nutti dhiyaatan baay'ee jiran miidiyaa irratti maqaa isaanii kaasuun barbaadu alaa kulleen lakkoofsa isaanii ati karaa waasaappii naa ergi nama achi jirutti illee ergi si hin dubbisiif naman guddummaan yoo isaan nama achi jirullee ofirraa bilookanii nullee bilookanii waan taate mootu akka namni biraa hin nyaadhamne nama saniin akka namni irraa of eegu siif mudannoodha ka biraatiif muuxannoo akka ta'u suuraa isaanii saaxiluun dirqama. Abukaatoo guranillee kassasanii diippoorti goosuu hin danda'amu. Karaa baay'ee jira ammallee an dubbachuun barbaaduuf malee. Mucaan wayii akkanuma ijoollee wannoo nyaatan dubartii nyaatan biyya kanatti nyaatanii 10,000 nyaatan himatte didan anattuu himatte didan sigalame maallaqa isii waggaa 10 dalaydee fidde mana madaamii doolaara 10,000 dhooggatanii mucayyoon jaarsummaa gamanaan ergattee gaafa dhabdu akkam goote qaxxita biyya dawwalte. Warra beekti waan ta'eef biyya dawwalte dhagaye biyya dawwalte sanuu eessafee sare mucayyoon shawaadha inni kara biraati gilee dawwalte galgaluma halkan dhaqanii ammalaan biyya keessa warri biyya bulchullee hawaalaa dhabuusa warri bosonna hawaalaa buusaa ta'eef haadhuma bira dhaqanii qawwee afaan kayanii itti dawwalan viidiyoo haadha isaa obboleewwan nama 5. Maallaqa miskiintitti kaayiroo doolaara 10,000 ispoonsaraaf irraa fuute deebiftamo haadhatee afaan itti dannee hundun keessa babra jennaan ganamuu san ergeef haalle akka buduu aynata akka itti birrii deebisan jira. Faabilisaa beekan akkasitti irratti dalaguu danda'a. Yoo immoo iddoo dhaloota isaatiif mana isaanii waa takka homaa irraa hin beekne
qofa qabanam. Takkaffaa footoo isaanii ol baasee namni footoo isaanii san beeku nama san yoo ka beeku taate iddoo dhiheenya isaatis namni beeku hin dhabamu akkasi qabu. Lamaffaa nambara isaa nama hundaaf nama gartee barnoota tiraakii waan san godhuu danda'u nambara kennineefi namoota naannoo sanitti dhihaatu akka nambara isaa tiraakii godhanii bakka inni jirutti itti dhufan. Irra lamaan kanayyuu fayyadamee namsan gabbaasuu dandeenya. Sii gaafadha. Lakkoofsa naa erga illee tiraay sii godha. Viidiyoo baasuun dura nama sanillee maqaa isaa ganda akkanaati ebalu jedhanii uummata irratti saaxiluu dura kabajamaan obboleessa kenna kabajamaan gaafanidha. Amma viidiyoollee as jala diyaaspooraan dhabamtu jirtu hin dhageeffatte oma dhageeffatu baattallee booda kan mummurame poosta hin dhageeffatti waan ta'eef hin gaafannaa. Amma tokko ijibbaata hin geennaa yoo jaarsummaan didee humnaan didee irraa kari fuudhamee dhabame akka kabiraa dhaqee hin nyaadhamne immoo uummata saaxiluun suuraa isaa maqaa isaa naannoo isaa dirqama ta'a jechuudha. Akka inni bara dhufaa darbaa miskiina nyaanne biyya baqaa keessa maallaqa qabu si qofaa miti nama biraa baay'ee jira. Kayoo wannoo ta'e maallaqa ayyaalatu kan maallaqa ayyaalu baay'ee jira si galee. Nama kanallee ofirraa filachuun bareeda. Ofirraa akka namooti gaggaaritti akka goranii hattoonni saaxilamte dirqama. Sitti dhagaamii goranii homaayyuu miti. Nama kuma fi 800 amma jiru kana keessa warri duran qabne diyaaspooraan namni 5 siifarrame doolaara 2,425 ofirraa kafaltee Ameerikaa deemuu dandeette. Biyya Kanaadaa caaltu jechuudha. Siif homaa miti. Anamma ati nyaadhamte feemasoota keessaa mubaarak nyaadhame sigalee feemasi joonate mallayni keessa nan gaddisiifne anillee osoo dabalame nyaadhame nan gaddisiisu kiyyallee because deebitee barbara misa illee arraabdee qansirallee hojjettee fiduu dandeetta humna qaba waan ta'eef sigalee miti wallahi abbaa abdii yoo na amante harmeen takka su'uudii turte shu gaaf su'uudii jirtu mana biyyatti ijaaratte ijoollee 5 qabdi. Biyya kana keessa ijoollee wajjin abbaa ijoollee malee guddisaa jirti jechuudha. Ispoonsara Kanaadaatu jira jennaan birriin nama hundaan qattee fi ijoollee san keessaa nama tokko qofa achi baafadha. Taraa obboleewwan ofii na hawaamu ilmaan gafa baafadha jettee mana gurgurtee mucaa ofiiti buddeena tolchaa jechuudha. Biyya o'aa gammoojjii kana Masrii keessatti mana waggaa meeqaroo dhaloota ijoollee ofii kanarra ijaaratte gurgurtee birri san qabsiifte. Gaafa bara ebalu maallaqa nama hagana nyaate jedhanii itti himan achumaan ibiddarratti gakkufte akka waan duuban gadhaani. Buddeena osoo akkasi tolchaa jirtu ibiddarratti kufte jechuudha. Waan argaa jekkiyyaa nama hin beeku. Sigalemi. Kaayiroo keessatti wallahi namni maallaqa qabu kiraa manaatirraa hafee waan lafa kaayatu qabu. Isoon faatu warri mallatteessan ne maqaa ofiitii fi laattineemi imeela ofii qofa sii kennan. Warri keetii barreessu sii guuta. Figilee inni guutee geessee saayiin godhuuf kaan immootu baagiraawundi cheekaappii uf godhan liinkii ergitaafi jechuudha. Namni keetii si barreessu liinkii ergaaf. Cheekaappii godhanii kaanii gizee isaa cheekaappii godhanii wanni hundi xumuramuuf sabminiit godhuuf deeman miseejii dhufaaf warra koor maalii kanirraa. Welcome call irraa miseejiin isin dhufa miseejii san bantaniituma information keessan itti guutan dhumate dhabu. Ayyee. So namni amma isaaf processii godhu kun nuqun namaa jechuudha. Yaa gruppii walitti hidhee gruppiidhaan hakkoota yoo isin biizii taatan imeelii keetiin maqaa kee yoo kenniteefi eenyu kanna san jedhaa bar eenyu kanna. Asli team kori kennaniif team leader kennaniif ila ammallee abbaa abdi namatti gootu kun bare background information yoon kennine jedhan bare wanni lubbuu teenne dabarsinee kennine jenne social security lubbuu teenne kana beek. Exactly. Kana beek nama agarte nuti hin fidin social security life America kan kee fakdaap godhuu danda'a balleessuu danda'a. Information kana hunda kennuuf deemu jira. Kana waan ta'eef namni ati filattu namni information background kenninuuf nama sirrii ta'uu qaba. Namuma ati beektu nama qaaman beektu ati yeroo meeqa. Nama beeknu
obboleessuma kan keeti namatti beektu nama Ayyee. akkasiliifana beektu nama Ayyee bakka rakkoo hin qabu don maara si fitna rabbi si haa gargaaru kan qatale rabbi si haa gargaaru hanga dhumaatti si qofaa miti ijoollee taanu yoo dandeenye nama 10 nama 20 mallatteessina obboleessa kiyya riskii walii hin nyaannu riskii kophaa nyaannaati. Don't worry man. akkasi isa lameen kun follow ni deemtaati zabiba follow na deemsi Yaani qaba kee follow qaata qaba si godhe. Deebisiif lamaan. Godhe Gara ulfaadha rabbi sin haa kabaju zabiba fi ziizoo foloo gora. Abbaa abdii adima waan sitti uumaan ni beektaa karaan gabaabaan ittiin guuttatu diyaasbooraa ciqura jechuudha. Asitti immoo ijoollee baay'ee waan amma jedhamu ijoollee wayii akkanuma karaa keessatti osoo qamayyuu nama kadhee ijoollee warra du'aa. Akkamtu jira beektaa sistamii anuufillee bakka si dhibdellee ofumaa namatti dhiyaatu gaafatame samiiraan faanti beeka jechuudha. Akkam gootati gurbaa fi mallatteessu sanii fi nama si barreessu keezii barreessu jechuudha. Sigalee walitti hiti miseen jaraan. Teessaniituma waan barbaadu informeeshina guutuu gurbaan kaan si barreessaa informeeshina barbaadu si guuta ka keezii barreessu sun. Bakka maqaan zabiibaa fa'aa ziizoo fa'aa itti galuu barbaadu mootu ati yoo barbaadde karaa waasaappitiin ziizoo maqaa ofiitii fi eenyu jirooti agarra feesbuuk irra jiraayu maqaan ziizoo maashaallah jijjiirate. Asli narraa gabaabsuuti ta'e bara maqaa kaakuu narraa hambisuuti ta'e. Abdulaziz Abdulqaadir Jiloo Jilaalooti beektaa irraa sii kenna. Zabiba Musa bira kan tarkamatee akaakayyuu zaibaa fi imeelii ofisii kenniti itti galchitanii jara imeelii yoom dhaqaa gizee maallaqa galchitanii baankii bantanii maallaqa galchitanii information rifuujii gootanii waa hunda geessisan dhumara dhaqaa fi isaan background checkii mootu linkii ergitaafate. Background check wanni kun nama kana responsibility fudhadhaa jechuma bar malee it's not that big deal miti. Sammoodha baay'ee easy dha waan ta'eef ati warroota arfan maqaa jaraa beeni jaraa qabaannan guyyaa takka qofa si barbaade guyyaa muraasa qofaaf si barbaachisaa akka ta'e dubbiftaa jechuudha. Digaltee karaa salphaa itti moktara Ameerikaa dhaqatan. Yoo barbaachisaa ta'e ijoollee akkasitti karaa salphaan osoo nama hin cinqin sa'aatii jararraan gumin si xumursiisan si qunnamsiisuu danda'a hiriyoota kiyya hora as jiran. Tole? Kamoo Kanaadaa jettullee warra Kaalgaarii ijoollee baay'ee wal beeyna. Yoo